Maqaan koo Istifaanoo Senoobii jedhama. Durataa caa baqattoota Oromoo biyya Masriiti. Maqaan koo Abdullaahi Kaasoo jedhama. Durataa waldaa baqattoota Oromoo biyya Masrii. Maqaan koo Raajii Bansuu Yaadatiin jedhama. Durataa Komniitii Oromoo Volunteer Association. Kadir Ali jedhama. Barreessaa Cayaati. Amnas Kabaadii jedhama. Durataa Oosaati. Silla Jawar Ahmadin Jama durataa Loltuuti. Ani Usman Aliitiin Jama waajjira distriiktii keessatti waa'ee dhimma odeeffannaa irratti hojjenna. Egaan ibsa waloo ni qabnaa akka komniitiilee fi dhaabbata piistikii fi wiirtuurraatii ergaa hawaasa keenyaaf ilmaan Oromoo biyya Masrii keessa jiraatan maraatiif ergaa ni qabna. Duraan dursaa qabsaa sabboonaa jaalatamaa ilma Oromoo artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa du'a isaatiif gadda nutti dhaga'ame ibsuu barbaanna. Itti aansuudhaan rakkoolee hawaasaa naannoo keenya keessatti mudataa jiru, biyya keenyatti lammii keenya dhumaa jiru laalchisee akkasumas ilmaan Oromoo biyya baqaa kana keessa jiran rakkoo irra gahaa jiru laalchisee qaamota dhimmi ilaallatu hundaa irratti qaamota dhimma namummaa irratti hojjetan mara irratti hojjetaa akka jirru waloodhaan tokkummaadhaan dhimma Oromoo irratti akka hojjetaa jirru isin beeksisuu barbaanna. Dhaamsi keenya kabraa hawaasa keenya magaalaa Cario keessa jirtan maraaf dhaamsi nuti dabarsuu barbaannu dhimma hiriira mormii mootummaa Itoophiyaa irratti geggeeffamuuf gaafatamee irratti hojjetamaa jiruuti jechuudha. Dhimma kana koree hawaasaa guddaa dhaabnee hawaasa keessaa koreelee ba'an dhaabnee koreen kun irratti hojjetaa waan jiraniitiif aga murtoon tokko argamee hawaasa keenya isin beeksisnutti akka obsaan nu eeggattan kabajaa guddaadhaan isin beeksisuu barbaannaa. Galatoomaa. Itti fufuudhaan koleessi keenya piistikii irraati yaada maree irraa komniitiileen Oromoo waajjira piistikii wajjin akkasuma komniitii Itoophiyaa waliin geggeeffame irratti ibsa akka inni nuuf kennu waan walgahii har'aa irra ture haala sana yaada isaa akka nuuf ibsu isaafan carraa kennaa. Galatooma duraan dursee gadda obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa bifa suukanneessaatiin ajjeefamuu isaatiin gaddantu dhagahame akka nama tokkotti dabarfachuun barbaada. Itti aansee guyyaa kaleessaa jalqabe guyyaa dhimmi kun biyya titeerraa kaanee nuti hundinuu namoonni keenya hundinuu miira aaruu fi gaddi guddaan itti dhagahamee biyyaa fi biyya keessattis biyya alattis kan akka jiru ni beekama. Kanarraa kan ka'e qaamni baqataadhaa kan biyya kana keessa jiru nuti akka Itoophiyaatti biyya kana jirra biyya Itoophiyaa kana keessatti kanaa wal qabatee namoonni qaama gartee baqataa kana keessa jiran qaama namni komniitii Amaaraa jala jiru miseensa isaanii kan ta'e dhimma kana video akkuma isin qabdanitti video godhuudhaan anjamaa godhuudhaan qoosaa godhee achirratti namoonni hedduun namni Oromoodhaa hedduu daldalee hedduu aaree sanarraa kan ka'e namoonni keenyallee aaruu isaanii dhageessanii jiran gara waajjira ministeeraa illee godhuudhaan muraasan namni muraasan jechuudha. Erga sanii waajjirri INLOtii fi ministeerilleen dhimmi kun akkamitti akka ka'e eessarraa akka ka'e eenyu dura dhimma kana jalqabe qoratamuu qaba kan jedhuuf waajjira piistikii bakka bu'ee arraan tanaa maalitti komniitii Itoophiyaa hundumaa asitti waamee komniitii wajjin walgahii bal'aa yaada nama hundarraa fuudhee taasisee jira. Kan dhimma jiru hundarrattu komniitiin yaada waloodha. Dhimmi argame kun rabshaan ammaan tana deemuu jiru. Gama lamaan irraa akka dhaabbatu qabu. Qaamni mootummaatiin akka deebii ministeeriin beeksisee jira. Dhimmi kun akka deebii mootummaan to'atu jechuudha. Naannoo maaliitiin nageenya hawaasaa keenya
kanulleen bifa dogogoraatiin qaama rakkoo uumaa jiru kana kan naannoo kan community Amaaraatirraa uumaa jiru kana dogongoraan ijoolleen gama ijoollee warra biyya kanaatiif birrii kennuudhaan ammallee akkasuma qaama mootummaatillee odeeffannaa sobaa kennuudhaan namoonni biyya Itoophiyaa keessattis kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Kan asittillee isaan immoo nurra hedduminaan miidhaa jiran jechuudhaan saba qaama mootummaatiif kennu qaamni mootummaallee namoota keenya karaa irratti dararaa jiraachuu isaa qaama biyya keenyaan argine isaanillee warra biyya kanaa kan ijoollee keenya qabee deemaa jirullee dhaabsifne inni kun akkasii miti jechuudhaan bifa gartee dhugaa jiru sanitti himne bifa haala dhugaadhaa haala qabatamaan isaan mul'isanillee akka inni fi bu'aan buusan akka nagayaan hiikaman goonee taasifnee jirra. Qaama hundaanuu wal mari'annee dhimmi kun akka dhaabbatu qaamni immoo dhimma kana gaggeesse akka deebi'ee Oromoo hunda dhiifama gaafatu waajjirri ministeerii dirqama koominitii Itoophiyaatti koominitii dhiifama koominitii Amaaraatti dabarsee jira. Kanaaf uummanni keenya koominitiin Oromoo hundinuu dhimma kanarratti hojjechaa jiran akkasuma ijoolleen keenya warri INGO adda addaa keessa hojjechaa jiranis dhimma kanarratti hojjechaa jirra. Balleessa keenya akkuma agartee asitti ibsatti wanni hundinuu waan waloon dalaganii turre bareeda waan gamtaan dalaganii turre bareeda wanti amma kophaa keenya fiinee hojjennu qaama dhimma kana rabshaa kana kaasaa jiru kana isaan fayyada malee nun fayyadu waan ta'eef obsaa fi kabajaan qaama bakka buufannee koominitii fi ammallee qaama gartee koominiitiidha kan ammaan ta'e dhimma hiriira bahuutii fi ammallee dhimma adda addaa irratti jechuudhaaf guyyaa irraan tanaa hundeeffame kana obsaan haadha geeffamuun isin jaa galatama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bari kan namtu kaisanu galatomaadha. Durataani koominitii fi akkasumallee hojjetaan waajjira fisik waan gaarii hundaa'anii jiranii. Anillee dabalataan wanni haalaan siinaa wanta kana jirtu hawaasni keenya akkuma gartee taateen biyya taate artiistii aadaa irratti taate san gadda guddaa ibsachuudhaa fi akkasuma taatee kanatti aansee wanni argame biyya sana keessa jechuudha. Biyya sana kanatti waan addaati wanni argame sun immoo akka waan laaftu miti. Ammallee hawaasni keenya akka hin dhamaane dhaamsa bulee keenya nu dhaama kanarratti dabalee gad jabeessuudhaaf wanni taasisan taate akka lammadaa hin argamneef wanni hojjetamaa jiru hedduutu jira. Gara koominiitiinis haa ta'u gara waajjiroota gartee baqataa ilaalchisuun haa ta'u waa hedduutu argamaa jira. Karaa koominiitiitiin ammoo hawaasni keenya koree addaa fidee koree gartee mootummaa fi hawaasa keenya gidduu jirtu dhimma keenya kana waa karaa hundaanuu ibsitu fidee irraan tana hojii rootee jira. Isaanis hojii deemanii jiranii dhimma nageenyaatii fi dhimma hiriira laachisee waan gaariidhaan hojjechaan jennee dheena. Kanaaf hagas jidduu hawaasni keenya miira addaa keessa akka seenne bifa gartee sakabbiitiin biyyi namaa akka biyya fiin taatu waa hedduutu jira. Kanaaf hoggaan ibsisuun bitaa mirga keenya ilaallee suutuun irraa eegama. Kanaaf wanni siin dhaamu bifa qabbanaa'oodhaan bifa sakabbiitiin waan koreettuu nu jettu waan isaan nuti asiin deebi'e kana eegannee afaan tokkoon yeroo takka keessatti waan godhuus akka goonuuf hiriirallee akka baanuuf waa hundaafuu haalli mijaawaa jira. Haalli mijaawaa kana immoo akka inni jalaan balleessinee akka dhiibbaalee hawaasa jalatti deebinne bifa gartee nagayaatiin koreetiin eeggaddaadha. Akka agartaa kanatti biroo koominiitiilee hundaatu ibsa kana baasaa jira. Akkasuma kana caalaa manguddoo fi koreewwan hunda koreewwan bifa hawaasa kana laallatu as keessa jira. Kanaaf wajjin mari'atamee wanni gaariin as baay'annee yaadnaa guyyaa boruu fi ibsaan keessa jechuudha. Kanaaf bifa qabbanaawaatiin gartee sibiilaan nagada siin jenna galatoomaa gartee takkaan fi takkalee kan fudhannee waan isirraa nu raabsamu waan peejiilee gartee koominiitiilee jalatti irratti barreeffamu irratti hordoffaadha. Waan ta'eef dhimma dhimma walooti kanarratti inshaallah tokko haa taanu afaan tokkoon bifa takkaan haasa'uu siin jaa galatoomaa.